dubbatan dubbiin naman dhiisu ajaa'iba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune jirtu tayyoo qabdu baga jiraattanii buleeyyan kiyya baga hadhaan isin gahee isiniin jecha wallahi waa takka dubbachuuf dhufee wanni sun maalii yookaan jettan ta'e yeroo amma keessa jirru kana yoo gaddine gadda keenya ibsachuu hin dandeenyu social media keenyatti, yoo kolfine maa kolfitan jedha, yoo gaddine maa gaddiitanii dhiisanii sitti gammadan garri waa ibsannuun ni dhaban. Walumaa galatti garri waa ibsannuun wallahi baay'ee dhibe. Garuu namni haadha qabdu amantaa kamuu qabaadhu, namni haadha qabdu wallahi akkasitti namatti hin gammaddu dhugaa dubbachuuf. Qasamu billaahi maa adri si jibbisiisa wanni tokko tokko maaf jiraadhaayyuu wanni tokko tokko si jibbisiisa. Mucayyoo wayii yuutuuba wanni kanarratti tiktokii kanarratti haadhaaf abbaa hin qabu gara itti galu hin qabu jette yeroo baay'ee kanaas viidiyoon isiin gaddiftu guutuun kan boochaati kan gaddaati. Sila haadhaaf abbaan qabu jechuun gadda ofii kana ibsachuu hin dandeettu isiin. Akkamitti akka yaadu hin beekne ilmi namaa kun akkamitti akka yaadu hin galle. Abshiirii obboleettii tiyya yoo jedhan maal rakkoo qaba, yoo kalaama gaarii deebisanii maal rakkoo qaba. Inshaallah asirratti isinii maxxansaa isinoo maal jettan laata, akkuma kana jettan laata. Garuu warri na jala deemee ani hordofu dhugaa dubbachuu fi yoo yaada mucayyoo kan akka deeggaru ta'e nan hordofinaa jedhaan asumaan nan hordofinaa jedhaan. Wallahi ma adri dhiira ta'a shamara ta'a hin beekan. Garuu dubartii garuu mee ilmi namaa kun yoo si danda'ame afaan kan kee qabattee bira deemuu mirga qabdi hin dandeetta. Garuu asuma dhuftee yoo jechoon akkasii sun haadhaan qabdu mukarraa baate siin jennu maal jennaan mee nama akkana kana mee maal jettanii isin osoo taate namni namarraa baane ilma namaa ta'e namni namarraa baane hin jira dhugaa rabbii hin jira. Haywaanaan alatti hin dhalanne beeyladoonni mukaatu jechuudha. Wallahi lazim marra nama dabbara marra yoo yaada kennatu yaada gaariin kennatu ka yaada sila kennatu keessatti waan si jibbisiisu malee waan biraa hin dubbatu. Moo boleeyyan kee haadhaaf abbaan batalayyi qaanqeesuun sirra hin bu'iniin arginu. Wallahi lazim hayti namaa haqa namaa yoo nama tuute wallahi rabbiin siif hin dhiisu. Rabbiin siif hin dhiisu san beekta. Garuu isiin tun nama sooshaal miidiyaa fayyadamu eessatti dhuftee eessatti argitee dhiifama si gaafatte gaafa sooshaal miidiyaa kana kaadhe ati dhayitee jala waan barbaadde taphattu gaafa isii yookaan achirraa badde argachuu hin dandeettu dhiifama gaafachuuf. Gaafa yookaan qaanqeen sirra buute gaafni ati dhugaa isii laaluu isii argitu gaafa qaanqeen sirra buute jechuudha. Namni maan qaanqeen irra bu'in takkayyuu hin beeka akkanattuu sabloonni yoo wanni kun narraa qannase maal ta'a jedhee beeka. Maal ta'in jedhee beeka. Osoo qaanqeen irra bu'in lafa jala eeggata. Garuu namni wallaahi billaahi maa adri akkamatti akka yaadu ilmi namaa kun naaf hin galle. Namni tokko tokko keessattuu warri akka isii tanaa jechuudha.
garuu gaaf tokko gaafni ati gaabbitee yookaan isii barbaaddu ni dhufu. Gaafa waa sirra bu'an akka ibiddaa akka rasaasaatti si seenee jechuun asiin si seenee duubaan akkasii bahu. Sammuu teettaatu si tuqu waan akkasiitu sirra gaha. Of eeggadha jecha irraa of qusadhaa. Ani yoo maal ta'in na laata kunuu jedha of laalaa. Dursitanii xaw jedhaa fi waa hunda keessatti fiiguun hin barbaachisu jechuudha. Osoo waan takka waan barreessin dura, osoo jecha takka hin jedhin dura, yoo dandeettu du'aa godhiif gara makee keessa jedhisi. Afaan maal jedhe jedhan malee gara maal jedhan jedhanii jette Oromoon. Akkasanii jechuudha. Wallaan beeku. Si jibbisiisa. Dhuftee gadda nama wajjin ibsachuu hin dandeenye. Yoo ati gadda ibsattu si qeeqamu, kun si arrabsa, kun kan yaada sii kennu yookaan waa si arraba si jalaan dhabe. Akkamitti waa ibsataa yoo namni hiriyyaan hiriyyaa ibsachuu dadhabdeerti bara. Keessumattuu sooshaal miidiyaa miti keessumattuu hiriyyaan hiriyyaa waa ibsachuu dadhabdeerti. Yoo ati ciiti jettee yookaan gara kan keetti mattee ilaalqaata hafarse. Gingilchaan yoo bishaaniin ol fuudha jedhan ol fuudhama akkasii jechuudha. Ani alhamdulillah ileen amma hiriyya siin qabu nama na dhufellee gingilchaan qabu. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbii kiyyatti wanni ani shakkaru yoo jiraate isii kan qabu. Namni ani qabu sanuu nama lubbuu qabu. Nama gingilchaa yoo bishaaniin ol fuudhan jalaan jiru kan osoo hin taane. Original Oromoo durii san Oromoo durii original san kakabu. Wallahi abshir obboleetti tiyya asumaanii yoo inshallah kata sana dhageette abshir nutuu obboleetti keetii nutuu haadha tanteellee ta'uu turiyyaa ta'e bakka haadha tanteetii haadha ta'e nasiibuu sinii si wajjin deemuu ni dandeenya. Ijoollee diidaati seentu jechuudha. Diidaa jechuun nu'u jechuu Oromoodha waan ta'eef wallaahi garuu qasaman billaahi rabbiin haadhaaf abbaa kenna nurra haa tursiisuu jalqaba irratti garuu warri akkanaa of qusadha. Wallaahi of qusadha. Mucayyoo gaaf kan biyya galtee waan keerii osoo dalaytu biyya galtee sooshaal miidiyaa kanarraa dhabamte fakkeenya isii godhachuu qabdan. Wallaahi mucayyoo san godhachuu qabdan. Mucayyoon tun hadha duutee jirti. Haala amala isiitiin godaantee jirti. Rabbi rahmata isiif haa godhu. Nutis akkasuma bakka san dhaquun kennan oolama. Garuu keessattuu nama waa'ee haadhaaf abbaaf haarfachuu guddisu, nama waa'ee haadhaaf abbaa hin qabu jedhee sibboo guddisuun dhayixee laaluu irraan laaluu ittiin dabalin. Ibiddarraan ibiddatti hin dabalin. Namni maraachuyyuu asilanse ani yeroo tokko mataa maal jedha warri fiigee amantaa keessaa bahu kunii warra jechi namaa lafee cabse maa muslima ta'e warri fiigee yookaan garasi deebi'ullee warra yookaan jechi mudhii kutee fiigee bakka san keessa maaf amantaan kun amantaa akkanaati jedhee maaf keessa kaa'e warra jedhu warri fiigee waa keessaa bahu jechuudha. Jecha namaatiif illee harkaan kennina. Jechoonni namaa si guba eenii si guba. Gaafa sooshaal miidiyaa takka fayyadamte waa hundaa akkasi dhufu beekitti deemu. Waa hundaa yoo sinni si dhufe garamiin akka qeebaltu kam akka dandeen hundayyuu hin danda'a jedhiitiin itti deemu. Namni waa siin jechuun isa shakkiillee hin qabu. Shakkii hin qabu. Namni waan ani hin jedhamu. Anaa tana fakkeenya kan akkanatti ta'a. Ani qulqulluuf hin jechuu danda'a hin danda'u. Kanaafuu namni waa jinnaan jechuu hin dhiisu.
namni waan jechuu hin dhiisan jedhu garuu mataa kee irratti ufitti amantummaa yoo qabaatte ufitti konfidensi yoo qabaatte waan kamiyyuu ni dabarsita haatiidha maa hemmine jechi nama nan galchu waan ta'eef abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu garuu an waan amantii keessa sin baasne yoo dalayte waan sin salphachiisne takka yoo hin dalayne amantii keessa waan sin baasne illee yoo dalaye haatiidha haraamaadha amshoonni wanti badduun gaafa fitte maatii kan keetu achi darbite si'ii miti intala ebaluu jedhan si yaadanii barta gosti akkana ta'e akkana siin jedhan kanaaf ofii kennaaf lubbuu teennaaf ofii kenna malee namaaf miti lubbuu teessaniif ofii gadda namaaf gurra kennuun gongora waa hunda yoo namaaf gurra kennite ammoo hin guddattullee hin sochootu bakka takka uftee ilaala kaayyoo durii san bada maal fadhe isin mul'isare bidilimsi matatti gad uffattee ilaala akkasitti iskiisan qabwanii anne bidilimsi mataga uffatte akkanatti eegdalaan akkanatti akkasi deemta bakka gabbaatu hundatti bakka teettu bakka ta'e dhaabattuta bidilimsi sirra gad himtu abadan ani dhugaa dubbachuun mata duree keessa isinii ba'ee waan mucayyoo tanaan isin fudhee wallaahi al'aziim ma adri na gubte nama arrabsu sin fedhu rabbi si haa qajeelchu nama arrabsu hundayyuu rabbi haa qajeelchu garuu nama tokko waa jechuun dhiistu hima waa jennan hundinuu waa jennan akkaataa qabu waan ta'eef rabbiin nu haa qajeelchu walumaa galatti isiis rabbi haa qajeelchu haadhaaf abbaa keetii haraarama kadhadhu rabbiin isaaniif haraaramu cafee jannata rabbiin si haa qubsiisu abshiri iyyaaddayin akkasi gaddu boruu gadda isa arguuteetta waan ta'eef yookaan hin beekamu kanaafuu namatti gaddina namaa gaddaa malee haizuu jedhaanii malee jechoota akkasii fayyadamtanii nama keekina gaarii miti asirratti agadumaa yoo ilaaltan ammootu ni argattanii isiniif kaayame mee isinumaaf kaayee ijuma keessan kanaan ijuma teessoon tanaan laaltanii jechi kun jecha haadhaaf abbaa irraaf yoo namni haadhaaf abbaaf gadde jecha jedhamu waan jedhamu wayii mee isiniif kaayee isin ijuma keessanii laaltanii beediyoo agadumaan haalaamu hin argatta waan ta'eef assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang kau lihat.